Hi guys, welcome. Bagana gandi iftan gaya channel ko turuftani sinjada arras wanis mfeedu was gargaarum sinif kabadeti fechuda aran kana wal lalu namonni baay'een hedduu jechuudha daataa ni fayyadamna daataa bilbila keenya irratti yeroo fayyadamnutti qarshii akka malee humnaa ol osoo nun hin beekin yookiin immoo osoo beeknus ta'e bilbila keenya irraati qarshii nu jalaatii ni dhuma jechuudha. Kanaaf furmaata kan ta'uu danda'u aappii bareedaa wal isin barsiisa jechuudha. Karaa ittiin daataan bilbila keessanii akka inni dafee isin jalaatiin dhumne godhachuu dandeessan siistama bareedaatu jira jechuudha. Akkasumas illee egaa qarshii meeqatu bilbila keessanii karaa daataa isin jalaa dhume aappii isa kamtu isin jalaatii nyaate siistamoota garaagaraa hunda isaa jechuudha adda adda baasee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf egaa odeeffannoo guutuu bilbila keessanii irratti waan daataa keessanii wal qabatu argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatiin waliin ta'uun daawwadha. Kana hundayyuu aappii tokkoon akkamitti akka fayyadamuu dandeessan waliin ilaallaa jechuudha. Amma garasitti isin dabarsa. Bilbila keessan irraa qarshiin akka malee kan isin jalaatiin dhumu karaa salphaa ta'eetiin akkamitti akka isin qarshii xiqqaadhaan yeroo dheeraaf intarneetii fayyadamuu dandeessanidha jechuudha. Kan isin agarsiisu baay'een keessan egaa yeroo qarshii guuttattanii bilbila keessan irratti daataa intarneetii fayyadamtan appilikeeshinoota gosa garaagaraa bantanii fayyadamuu ni maltu ta'a. Aappoonni kun egaa karaa hin beekamneenis karaa beekamuunis akka malee humnaa ol daataa nu jalaatii fixuudhaan qarshiin keenya akka inni qisaasa'u ni taasisu jechuudha. Sana akkamitti akka dhorkuu dandeenyu akkasumas immoo appilikeeshinii gosa isa kamtuu irra guddeessa daataa nu jalaa nyaachaa jira eessatti balleessaa jira kan jedhu sirriitti analytiksiisaa yookiin daataa guutummaa guututti waa'ee appilikeeshinii sanaa qarshii meeqa kan inni nu jala nyaate waa hundumaa odeeffannoo kan nuuf kennuu danda'uun isinitti agarsiisa jechuudha. Kana qofaa miti baay'een keessan egaa appilikeeshinoota warroota isin hin barbaachisne cuftanii kan isin barbaachisu qofaa kanneen fayyadamuudhaaf fedha qabdan hundumti keessan jechuudha. Karaa salphaa ta'eetiin egaa aappiin bilbila keessan irra jiru hundumtiyyuu ayyama keessanii ala gonkumaa akka inni qarshii hin nyaanne karaa taasisuu dandeessan illee kan isin agarsiisu jechuudha. Kana hundumaa kan isin ittiin gootan egaa appilikeeshina kana buufachuu qabdu jechuudha. Aappii haaraa kana buufachuu qabdu. Liinkii isaa description box jala isiniif kaa'eeti jira. Kanaaf barreeffama viidiyoo kootii irra yeroo kamtiyyuu innaa tuqxanii akkaataa kanaan gadi isiniif ba'a jechuudha. Akkaataa kanaan gadi isiniif baasa jechuudha. Bakka irraati barreeffama koorra yennaa isin tuqxan aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu liinkii jalqabaa kana isiniif fide jechuudha. Iddoo kanarraati liinkii kana jalqaba irratti ni tuqxu. Saniin booda qaxxixaa weebsaayitii koorra isin geessa. Wanti isin gootan akka gara kanaan dhuftaniin egaa odeeffannoo appilikeeshinii sanaa baay'ee viidiyoodhaanis afaan oromoodhaanis ingiliffaanis wanta isin fayyada jedheeti yaada barreessee qubsaa godheen isiniif kaa'ee jechuudha. Kanaaf egaa dhumarra dhuftaniitu mallattoon daawunloodii akkaataa kanaan barreeffamee isiniif ni ta'a jechuudha. Appilikeeshinii sana buufadhaa kan jedhu yernaa isin al tokkootiif tuqxan qaxxixaa pileestoorii irra isin fida instaalii godhachuu qofaatu isinirraati eegama. Fayyadamni isaa hedduu tokko salphaadha jechuudha. Jalqaba yeroo keessa seentan egaa wantan akkaataa kanaan isiniif kana sanii booda gootu siitiin kan jettu baranii turtu achi booda appilikeeshinii gadi isiniif tarreessa. Aappii sana keessaati immoo aappii isa arraan isin barsiisaa jiru kana ni filattu jechuudha. Achi booda ooniin gootu maqaan isaa baay'ee gilaasweer jedhama. Gilaasweeriin kun egaa tajaajila intarneetiidhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Saniin booda egaa kun akkuma agartanii hojii eegaleetii jira jechuudha. Osoon isin faana haasaa jirullee egaa bilbila kiyyarraati daataa kan nyaachaa jiranii iddoo kanarraallee akkaataa kanaan natti agarsiisaa jira jechuudha. Inni kaan meegaabaayitii tokko inni kaan kiiloobaayitiidhaan na jalaa fixaatii jira jechuudha. Egaan kana hundumaa hojii hojjechiifachaa waan jiruufi akkanatti na jalaatii lakkaa'aatii jira jechuudha. Yoo na barbaachise kana hundumaa akka isaan hojii ala ta'anii akka isaan daataa hin nyaanne ofirraa dhorkuu waan danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo waliigallee anjii kana daataa fayyadamee iddoo kanarratti akkuma agartan egaa GB 92.2 ga'eetii jira jechuudha. Ganaa dabalaatii adeema. Hojii gurguddaa waan hojjedhuuf egaa GB hanganaa olillee nan fixa jechuudha. Egaan isin GB xiqqaa yookiin meegaabaaytii muraasaaf fixuutii ni dandeessu. Isa mini jechuudha kan isitti agarsiisuu barbaade. Amma akkuma agartanii GB ammanaa fixanii jirtu jedheetu odeeffannoo gahaa isiniif kenna. Saniin booda iddoo kanarratti immoo akkuma agartanii yuutuubii nyaate moo kiroomii nyaate moo tiiktookii nyaate moo isa kamii appilikeeshinii isa kamtuu irra guddeessa meegaabaayitiidhaan daataa koo qarshii koo na jalaa fixaa jira kan jedhu kun iddoo kanarraati tokko tokkoon zirzirii isaa ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yuutuubii yoon tuqe yuutuubiin meeqa nyaate jechuudha na jala GB 18 ol fixeeti jira jechuudha. Viidiyoo garaagaraa osoo ilaalu kanaaf egaa yuutuubii keessa seenee kun akkuma agartan odeeffannoo isaa ilaaluutii ni danda'a. Guyyaa akkamii akka inni nyaate analytiksiisaa sirriitti naaf agarsiisa jechuudha. Egaan yuutuubiin akka inni hojii hin dalagne gochuuf immoo salphaatti jechuudha. Bilookii gochuutii ni danda'a jechuudha. Iddoo kanarraa agartanii neetwork
access kan jedhu jira. Kana fuudhee blookii gochuu ni danda'a. Iddoo kanarratti mallattoo geengoo kan fakkaattu ni jirti jechuudha. Ishee kanarra al tokkootiif yoo tuqxan blookii isiniif godhe jechuudha. Permission yookiin ayyama hin argatu. Neetworkii accessii gochuu hin danda'u. Akka inni qarshii hin nyaanne ni taasisa jechuudha. Inni kan biraan immoo iddoo kanarratti mallattoo kana jira jechuudha. Kana al tokkootiif yoo tuqxanii gara kanaatti isin dabarsa jechuudha. Iddoo kanarratti egaa akkuma agartan batanii kana isiniif fida. Kana ofiif oonii gochuudhaan egaa firewallii bilbila keessan irraatii illee vaayirasii garaagaraa kan isin irraatii dhorku akkasumas immoo appilikeeshinoonni qarshii humnaa ol akka isaan hin nyaanne taasisuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa bakka kanarraatiin akkasitti gochuudhaan acceptidii gootu saniin booda qarshii bilbila keessan irraa isiniif qusachuu ni eegala jechuudha. Battala ammaatii kaasee kanaaf hedduu tokko aappii barbaachisaaf namatti tolu buufadhaatii itti fayyadamaa itti fayyadamni isaallee baay'ee tokko salphaadhaan isiniin jedha hordoftoota egaan waa hunda isaa caalaa kan appilikeeshinii kana akkan jaaladhu na taasise akkuma gartanii iddoo kanarraati kana yoo oonii godhattan qarshii akka malee appilikeeshinoonni nyaatan kamiiniyyuu isinirraa bilookii ni godha. Dabalatas immoo aappiiwwan bilbila keessan irraatii qarshii keessan qisaasessan kam akka ta'an odeeffannoo gahaa isiniif ni kenna jechuudha. Kanaaf egaa beekumsa keessanii ala daataan keessan akka malee isin jalaatii hin dhumu. Karaa kanaan bilbila keessan irraatii wanta ta'u hundumaa to'achuutii ni dandeessu. Isin jedha hordoftoota xiyyaa kana fakkaata gaa kan isin tolee abdii guddaan qaba. Yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa isin jecha yeroo ta'u deemnee gara garuutti immoo nagaan naaf turaa isin jaaladhaa isin kabajaa. Bye bye.